Ashamaattam ooltan sagantaan BBC Afaan Oromoo jalqabe har'aaf kan qixeeffanne keessa Tigraayitti miseensonni waraanaa haleellaa saalaan shakkamanii to'atamu abbaan alangee ibse. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee hawaasa musliimaa dhiifama gaafachuu ibsi Abuna Maatiyaas kennan adeemsa hin hordofne jechuun qulqulluun Sinoodosii ibse. ቅዱስ ሲኖዶስና ቋሚ ሲኖዶስ ሳይወስን ቁልቁሉን ሲኖዶሲ ፊ ሲኖዶሲን ዳቢ ኦሶ ሙርቴሲን በከቦኒ ኢብሳ ከኑ እንደንዳን dhimma gaazexeessaan OBN Dambidollootti ajjeefamuu ilaalchise hangammaatti kan to'atamee jiru qaamni shakkamee barbaadamaa jira ani hangammaatti garuu to'atamee jiru kaanis jiru saganticha Firaa'ol Balaa isiniif dhiyeessa. himannaa haleellaa saalqunnamtii naannoo Tigraay mudate jedhameen shakkamanii humnoonni waraanaa to'ataman akka jiran abbaan alangee federaalaa hime. Gama kaaniin bara 2013 keessa qofa poolisoonni 112 naannoo Oromiyaa keessa hidhattootaan ajjeefamus ibseera. Ibsa abbaa alangee kana hordofee Habtaamuu Xibabuu sababoota ijoo dhaabbilee lama dhihoo galmee shororkeessummaa keessa galaniif waan odeeffate gaafadheera. gareewwan lamaan kunneen waggoota darbanitti iddoo garaagaraatti lubbuu darbiinsa lubbuu namootaatiif sababa akka ta'anidha kan himanii. Akka fakkeenyattis adda bilisa baasaa uummata Tigraay yookaan TPLF wajjin wal qabatee mootummaa aangoo irra jiru humnaan aangoo irra kaasuudhaaf sochiiwwan garaagaraa taasisaa akka ture waraana ijaaree jechuudha. Kana malees immoo naannolee biyyattii garaagaraa keessatti hooggarri akka ka'uu fi lubbuu namaas akka darbu taasisaa ture jechuudhaan kan aduu saggaa himanii. Gama biraatiin immoo kan garee waraana bilisummaa Oromoo jedhee waamuu fi kan isaan shanee jedhanii waamaniin jechuudha. Naannoo Oromiyaa keessatti illee akkasuma iddoowwan garaagaraatti darbiinsa lubbuu namootaatiif sababa ta'ee akka ture qabeenyis akka barbadaa'u sababa ta'ee akka jirudha kan dubbatanii. Akka fakkeenyattis bara 2013 keessa qofa poolisoonni 112 garee isaan shanee jedhanii ajjeefamuu isaanii akkasumas milishoonni 57 fi aangoonni mootummaa sadarkaa garaagaraa irra jiran 18 ajjeefamuu isaanii dubbataniiru. Kana malees manneen jireenyaa 160 konkolaataawwan 44 waajjiraaleen mootummaa 84 ta'an garee isaan shanee jedhaniin manca'uu yookaan immoo gubachuu isaaniiti kan dubbatan. Tole Habtaamuu dhaabota kana yeroo seeratti dhiyeessuuf jedhanii miseensa isaan shanee jedhanii fi abaa'oo isa seeraan galmaa'ee jiru kanarraa akkamiin dhimmi alaabaa dhimmi garaagaraa nufa akkamiin adda baasna jedhanii ibsa kanarratti waan himan qabu. Namoota beekaa deeggaran ta'uu isaanii erga mirkaneeffannee booda ta'ee jedhanii qaama kana kan deeggaran ta'uu isaanii ragaadhaan deeggaramne erga mirkaneeffannee booda malee namoota biroo callisneetuma alaabaa qabateedhaaf himiin yookaan immoo itti gaafatamaa hin goonu jechuudhaan dubbataniiru. Haa ta'u malee hojimaata irratti rakkoolee garaagaraa nu mudachuu danda'u jechuudhaanis himaniiru. Naannoo Tigraayitti yakka dirqisiisanii gudeeduudhaan wal qabatee wanti himan akka jirus dhageera maal jedhan mee waa isa? Yakka dirqisiisanii gudeeduu kana wajjin wal qabatee miseensonni raayyaa Itoophiyaa jechuudha. Akkasumas miseensonni muraasni to'annoo jala oolanii qoratamaa jiraachuudha kan isaan himanii. Haa ta'u malee lakkoofsaan meeqa akka ta'an hin dubbanne odeeffannoo kan fi fuulduratti akka dubbatanidha kan isaan himanii. Gama biraatiin loltoonni ergaatis bifuma wal fakkaatuun yakkoota garaagaraatiin yookaan mirgoota namoomaa garaagaraatiin qoratamaa turuun isaanii ni yaadatama. Isaanoo akka gootuu balleessaa yoo dalagan bifa kamiin ilaalama kan jedhu aangoon qabdu kan jedhus gaafatamanii turan. Isaanis hanga yakkichi biyya keenya irratti yookaan immoo lafa keenya irratti raawwatametti loltoota Eertiraa seeraan gaafachuudhaaf aangoon qabna jechuudhaan dubbataniiru. Tole Habtaamuu guddaa galatoom. Galatoomeetis. Guyyaa kaleessaa magaalaa Finfinneetti sagantaan ifxaar adeemsifamuuf ture poolisiin dhorkamuun ni yaadatama. Kana hordofuunis kantiibaan itti aantu magaalaa Finfinnee dhiifama gaafataniiru. Kaleessa maaltu ta'e? Namni maqaa koo hin himinaa jedhee fi saganticha irratti hirmaachuuf deemee ture waan arge akkasiin nu ibseera. እኛ ሄደንበት የነበረው መንገድ በዚህ በፍሎሃ በኩል አድርገን yeroo hoteela Harraambee bira geenyu poolisoonni darbuu hin dandeessan nuun jedhan sakattaa'amtaniitu darbitu jedhanii achitti sa'a tokko caalaaf nu dhaaban
achiin namni sagantaa qabna ni deemna jedhus isaan garuu eeyyamamoo hin turre. Yeroo isaan gaasii mimmaanessu biifan hawaasni Allahu Akbar jechuu jalqabe. Biyya keenyatti nagaa dhabnee akka lammii lammaffaatti ilaalamnaa gaaffii jedhu gaafachaa ture uummanni. ሁለተኛ ዜጋ ሆነን መቆጠር አንፈልግም የሚሉ ጥያቄዎችን ነበር ሲያነሳ የነበረው። Dhaabbanni sagantaa kana qindeesse Halaal Promotion jedhamu immoo akkatti sagantichi dhorkame akkasittiin himeera. ጸጥታ ሲባል ስጋት የነበረው ቀጠና አደባባዩ ከነበረ iddoon rakkoon ture addabaabaayii yoo ture iddoon eeyyamame immoo karaa gara saaris geessu yoo ta'e naannichi yaaddoo nageenyaa qaba jettee achumatti yoo eeyyama kennite rakkoon hin jiru. Garuu iddoon sun kan keessan miti jechuudha. Utuma waan jedhame fudhanne illee guyyaa sagantaan keenya karoorfame guyyaa 2 dura paartileen siyaasaa duula filadhaa gaggeessuu hubachuu qabna. Kantiibaa itti aantuunis sagantichaan guyyaa 1 dura isin beeksisnaa jedhanii deebii otoo nuu hin kenneen waan hafaniif uummata keenyatti haqamu beeksifne. ፕሮግራሙ መሰረዛችንን በይፋ ተናግረን Bulchiinsi magaalaa Finfinnee sababa nageenyaan hammi namootaa akka hir'isu taasifamuu himuun ta'us kanneen fedha biraaf barbaadan ajandaa ofii itti dhaadheessuuf barbaadan jechuun himeera. Kana dura masaraa biyyaalessaa fi bakkeewwan adda addaatti sagantaan ifxaar taasifamuun ni yaadatama. Dhaggeeffattoota keenya ammamoo oduuwwan gaggabaaboon isinitti hima. Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa guyyaa filannoo marsaa 6ffaa dhufu irratti jijjiiramni taasifamuu akka danda'u hime. Walitti qabduun boordichaa barbaachisaa yoo ta'e guyyoota muraasaan duratti yookiin boodatti harkifachuu malaa jedhan. Loltoonni Itoophiyaa miseensa nagaa eegdota mootummoota gamtoomanii turan 120 kooluu galtummaa gaafatan jedhe dhaabbatichi. Kunneen qaama ergama mootummoota gamtoomanii Sudaan Daarfur dhiyeenya cufameetii jedhameera. Ameerikaatti fardi dorgommii gulfa Keentaakii darbii jedhamu mo'ate qoricha jajjabeessu akka fudhate barame. Leenjisaan fardichaa Bob Baffett dorgommicha yeroo 7ffaaf injifachuun reekoordii cabsee ani qoricha hin kennineefi jedheera. Ibsi Paatriyaarkiin mana Kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa waa'ee Tigraay kennan qulqulluu Sinodosii bakka hin bu'u jechuun manni Kiristaanaa ibsite. Barreessaan olaanaa qulqulluu Sinodosii Phaaphaasiin lallaba biyyaa Sidaamaa fi Geediyoo Abuna Yoosef miidiyaatti har'a yoo dubbatan ibsa Abuna Maatiyaas adeemsa hin hordofne jedhaniiru. ቅዱስ ሲኖዶስና ቋሚ ሲኖዶስ ሳይወስን ቅዱስ ፓትርያርኩ በግላቸው qulqulluun Sinoodosii fi Sinoodosiin dhaabbii osoo murteessiin qulqulluu Paatriyaarkiin dhuunfaa isaaniin mana kiristaanaa fi qulqulluu Sinoodosii bakka bu'anii ibsa kennuu hin danda'ani. Sababa kanaaf ibsi Paatriyaarkiin kennan kan dhuunfaan kennan malee murtee qulqulluu Sinoodosii miti. Dhimma kanas mootummaaleen addunyaa lammiileen Itoophiyaa biyya keessaa fi ala jiran akkasumas mootummaan Itoophiyaa hubachuu qabu. ሊያውቁትና ሊገነዘቡት ይገባል። haa ta'u malee isa dhorkame jedhan irratti qulqulluu Sinoodosii waan jedhe yoo jiraaten beekamne. Itti waamamni isaanii qulqulluu Sinoodosiif kan ta'an Abuna Maatiyaas 7 dura hoogganaa dhaabbata miti mootummaa Bridge of International kan ta'e Deenis Waadleetitti dubbatan. Akkamiin akka isaan argate kan BBC'n dubbise Deenis waggoota 11f naannoo Tigraayitti deeggarsa misooma hawaasaa keessa qooda fudhachuu fi dhihooyyuu achi ga'ee deebi'uu akkasumas michuu Paatriyaarkichaa ta'uu himeera. He asked about what I'd seen and I shared and then I told him, the people there. Waanin ilaalee nagaafatanii ittime. Namoonni Tigraay jiran sagalee keessan dhaga'uu barbaadu ittiin jedhe. Paatriyaarkiin garuu ifatti ibsamuu baatus sochiin isaanii dhorkamuu natti himani. Imaluu akka hin dandeenye wanti isaan dubbatan akka to'atamu fa'ii natti himani. Ergasii ergaan keessan akka booyoo barbaaddan nan waraabaan jedheen. Akkas gochuu dandeessaa naan jedhani. Eeyyeen ani michuu keessaniin jedheen. Sekonduma 10 keessatti itti yaadanii qophaa'eeraa naan jedhan. Achitti nan waraabe. Wanti dubbatan addunyaan badinsaa fi duguuggaa sanyii naannoo Tigraay keessaa deemaa jiru akka hubatudha. And what is taking place and it was just the honest thoughts from his own soul.
Dubbiin Abuna Maatiyaas dubbatan erga lolli naannoo Tigraayitti jalqabee kan jalqabaati. Akka isaan jedhanitti akka hin dubbanne dhorkamaniiru. Dhaloonni isaanii Tigraay kan ta'an Paatriyaarkichi abaluutu balleessee jedhanii ifatti dubbatuu dhabanis duguuggaa sanyiitu raawwate jechuun himataniiru. በሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም ያላችሁት lammiilee Itoophiyaa biyya keessaa fi alaa jirtan maraaf yeroo ammaa naannoo Tigraayitti wanti deemaa jiru hojii aramaneeti. Wanti kun akka dhaabbattu yeroo hedduu yaalee hin milkoofne. Nan dubbadhaa hin deebisu. Sababni isaas eeyyamatu hin kennamne. Tigraayitti duguggaa sanyiitu adeemsifamaa jira. Rakkoon naannoo Oromiyaa, Benishangul akkasumas Shawaa Roobiit jiraatus hanga Tigraay keessaa hin ga'u. Rakkoon Tigraay keessaa gara jabinaan kan guutamedha. Kunoo amma ji'a ja'a ta'eera. Ajjeechaan itti fufeera. Uummanni dhumaa jira. Dubartoonni gudeedamaa jiru. Inumaa warra dhiiraa warra du'a wayya. Manneen amantaatti dhukaasu. Hordoftoota amantichaa isaan dura dhaabbatan ajjeesu. Dabra Daamotti manni monookisotaa jijjigeera. Abbaan amantii tokkos ajjeefamaniiru. Aksumittis akka Batiskaanni hin weeraramne warra dura dhaabbatan akka baalaa harca'aniiru. Ani dhugaatti baay'een gadda. Wanti ta'aa jiru na dhukkubuu dhabe osoo hin taane hanga yoonaa dhorkameeni kan hin dubbachuu dhabe. Osoon biyya alaatii carraa argadhee akkuma keessan dubbachuu na danda'a ture. Garuu rakkoo as keessaa jiru darbuu hin dandeenye. ነገር ግን እዚህ ውስጥ ያለው ችግር ግን ላልፈው አልቻልኩም። Dubbii Paatriyaarkii kana irratti kan gaafanne mootummaan Itoophiyaa dhimmichi kan mana amantiiti jechuun himeera. Gaazexeessaan OBN guyyaa kaleessaa godina Qeellam Wallaggaa magaalaa Dambidollootti ajjeefamuu kantiibaan magaalichaa BBC'tti himan. Gaazexeessaan ajjeefame Siisaay Fidaa kan jedhamu yoo ta'u qindeessaa Oromiyaa Broadcasting Network OBN damee godina Qeellam Wallaggaa ta'uun isaas ibsameera. Kantiibaan magaalaa Dambidolloo obbo Tolasaa Kumsaa BBC'tti akka himanitti ajjeechaan kun qaamolee hidhatanii fi abbaa torbee jedhamaniin raawwate. Ajjeechaan kun guyyaa kaleessaa waaree booda balbala mana isaa dura raawwatu kan ibsame yoo ta'u ajjeechaa isaan wala qabatee namni to'atame hin jiru jedhameera. Maatii olaanaa akkanaan isaan dubbiseera kantiibicha. Kaleessa kan inni dhufe balbala mana jireenyaa isaatti naannoo 9 sa'aatii 9 adda baasee jiru. Naannoo sanarraa qaama beekamneen shirriitti roffatanii kan isaanii raawwatan jechuudha. Ajjeechaa kana hangamma hordofamaa jira toora sanarraa hangammaatti waan dadhabee qulqullaa'ee hin jiru jechuudha. Bifa dhokataatiin kan isaan raawwatan. Tarii qaamni shakkame yookaan immoo to'atame jira waan kanaan ajjeechaa isaatiin wal qabatu. Hangammaatti kan to'atame hin jiru qaamni shakkame barbaadamaa jiru jira. Ani hangammaatti garuu to'atame hin jiru. Ajjeechaan kun maaliin raawwatame? Meeshaa waraanaa keessatti. Shubutiidhaan. Magaalaa keessan keessatti namoonni ajjeechaan akkana irra deddeebiidhaan hin mul'ata. Maaliif magaalattiitti ajjeechaan namoota dabalaa deema? Egaa halammaa wal qabatee xiqqoo gara magaalaatti reeffa dhufa torbaan hin guunne. Amma maatti garuu wanti jiru dhugumaan ajjeechaan kun bifa dhokataatiin bifa abbaa torbeetiin kan inni gaggeeffamaa ture. Amma qaamoleen hidhatanii socho'an baay'een isaanii gara magaalaatti hidhatanii akkaataa barbaadanitti seenuun xiqqoo mijatuu fi bifa dhoksaatiin hojii kana kan hojjechaa jiran jechuudha. Gama kaaniin waahilli gaazexeessaa kanaa BBC'n dubbisee fi yaaddoof jecha maqaanaaf dhoksaa jedhan doorsisnii fi akeekkachiisni yeroo adda addaatti karaa bilbilaaf miidiyaa hawaasummaa akka itti ergamu himaniiru. Gareen qondaaltonni ajjeechaa raawwateef himatan kun torban darbe ture. Miseensota mana maree bakka bu'oota uummataan galmee shororkeessummaa keessa kan seene. Ajjeechaa yeroo adda addaatti kibbaaf lixa Oromiyaatti raawwatuuf gareen kun himatamaa turus gaazexeessaan yeroo ajjeefamu garuu yeroo jalqabaa fakkaata. Dhimma kana irratti kan gaafanne dhaabbanni mirga gaazexeessitootaaf falmu CPJ'n dhimmicha quba akka qabu BBC'tti himeera. Biyyoota Saharaa gaditti bakka bu'aa dhaabbatichaa kan ta'an Mutookii Muumoo ajjeechaa raawwateen gadduu ibsanii ajjeechaan akkamiin akka raawwatee fi hojii isaan wal qabatu akka qoratan BBC'tti himaniiru. Dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya har'aa kanumaan raawwata. Boru walitti deebina. Gaaritti bula.